Mankolo lase rakko kun sitani mata aragal finga buke seko fayina ko fan sudada ofati ko sabam ninjero edi ko mochu indendenne umna gargar sakim barbada Jesus ko ansatan ufkenne kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti isin qaqqabu jechuu jaallanna. Egaa guyyaa har'aa egaa akkuma baratamee sagantaa ba'aa keessaniitiin torbaniin yaada daawwattoota kadhannaa dhaamsa isaan nuuf erganiin qabannee isiniin dhiyaannuun ilaa guyyaa har'aas immoo egaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Daawwattoota keenya egaa hundumti keenya ba'aa walii baachuutiin wal gargaaruutiin waliin kadhachuutiin wal jajjabeessuutiin bara hamaa keessa jirru kana keessatti gooftaatti wal dhiyeessuutiin yeroo wal gargaaru akkasii kana keessa jirra jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aas immoo egaa sagantaa ba'aa keessanii jedhuutiin kadhannaa waliin gochuutiif yeroo akkasii kana qabannee dhiyaanneerra jechaadha. Isinis immoo turtii kanaan ittiin eebbifamaa isiniin jenna jechaadhaani. Guyyaa har'aa keessummaa garbira isiniif qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa egaa akkuma fuula fuulduratti argitan gaa obboleessa keenya tajaajilaa dabalaa waliin isiniif dhiyaanneerra jechaadhaani. Anaa dhufu dabala baga nagaan dhufte. Egaa namoonni baay'een gaa akkuma si beekanii faarfannaadhaan kan si beekanii waldaa keenya keessatti tajaajila waldaa kanatti gochaa jirtu. Garee dhaanis yeroo faarfattoonni faarfataniin yeroo ati tajaajiltu iddoo baay'eetti argina. Akkasumas immoo faarfannaa sooloo dhuunfaanis immoo faarfannaa baay'ee kan ati hojjechaa jirtu. Kanaaf waa'ee keetiif Waaqayyoon guddisnee galateeffanna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa har'aa immoo waamicha sagantaa ba'aa keessanii irratti hirmaachuudhaaf kutaa Hope Channel Itoophiyaatti waan ufteef eeyyamamaa taate Waaqayyo si eebbisu baga nagaan dhufte. Ameen. Isinillee waan naaf hirtaniif galatoomaa jechuun jaalladha. Tole Waaqayyo si eebbisu. Mee gara kadhannaa keenyatti toon seeniin dura kadhannaa godhannee haa jalqabnu. Abbaa keenya uumaa keenya isa waaqarra jiraattu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Araarri kee nuu baay'atee jennaan gargaarsi kee waan nuuf ta'eef jiraanne maqaa kee jajachuudhaaf carraa arganne oolmaa kee hundumaaf bara baraan teessoo kee irratti dachaan galanni ulfinni sagannii fooqubaan siif haa ta'u. Ameen. Abbaa keenya karaa addaa aniif obboleessi koo dabalaan fuula keetti dhiyeessinaa. Ulfinni waaqummaan kee akka inni nurraa mul'atu daawwattoonni keenya bakkee garaa ta'anii sagantaa kana hordofan gooftaa Yesuus bakka isaan jiranitti akka isaan wajjin taatu jajjabina keetiin gara isaanii akka itti dhaqxu gooftaa kadhannaa dhaamsa isaan nuuf ergan kana qabannee fuula keetti yeroo dhiyaannu deebii dhaamsa kadhannaa isaanii akka taatu immoo fedha kee haa ta'u. Abbaa dhugumaan nuyi dadhaboota gargaarsi kee immoo nu barbaachisa jennee amantiidhaan gara kee dhufneerra. Gooftaa Yesuus karaa addaatiin ulfinni kee dadhaboota keessaan akkuma inni mul'atu araara keessa guddaa sanaatiin humna samaayii keessaan gooftaa jireenya keenya keessaan dabartee obboloota keenyatti akka itti darbitu fedha kee haa ta'u. Yeroo keenya hundumaa irratti immoo ulfaadhu. Sagantaa kana maqaa keetiin jalqabna. Haga xumuraatti ati nu gaggeessi. Kana hundumaa maqaa Yesuusiin si kadhanna Abbaa. Ameen. Ameen. Waaqayyo si eebbisu gaa dabala. Egaa akkas jedha macaafa faarfannaa boqonnaa 54 lakkoofsa 1 irraa kaasee yaa Waaqayyo maqaa keetiin ati ana oolchi aangoo keetiinis dhugaa anaaf baasi. Kadhata koo dhaga'i yaa Waaqayyo. Dubbii ani afaan kootiin sitti himadhus dhaggeeffadhu jedhaan faarfannaa boqonnaa 54 lakkoofsa 1-2 irraa kan hin dubbise amma. Egaa Daawit kadhannaa isaa keessatti wantoota
inni kaasu argina jechaadhaani kadhannaa nama rakkina keessa jiru argina jechaadha iddoo kana keessatti jechaadha. Namoonni baay'een gaa haala keessa jiran irratti hundaa'anii dhaamsa kadhannaa nuuf erguun rakkina akkasii kana keessa jira waan akkasii na mudateera kanaaf adaraa keessan naaf kadhadhaa waaqayyo moo kana keessa akka na baasuuf jedhanii amantiidhaan gara kanatti kan isaan erganii nama amaneef hin ta'a. Kuni waanuma qabatamaadha jechaadha. Gooftaa Yesuus nama amaneef isa amaneef hin ta'a. Isa balbala rukutuuf hin kennama hin banama isa kadhatuuf immoo hin kennama dheera gooftaa kan barbaadu immoo argata dheera. Kanaaf egaa yeroo baay'ee waan hundumaa rakkina keenya dhiphina keenya ba'aa keenya fudhannee gara gooftaa Yesuus yeroo geessinu inni immoo boqonnaa nuuf kennuudhaaf amanamaadha jechaadha. Kanaaf isin dadhabdoonni warri ba'aan isinitti ulfaate itti dadhabdanii itti dhamaatanii kan rakkattan gara koo koottaa kan inni nuun jedhu Maatiyos boqonnaa 11:28 keessatti kanaafidha jechaadha. Kanaaf warra itti dadhabanii itti dhama'anii itti rakkatanii bakka kana booddee kan koo falli dhibeera warra jedhanii fi gooftaa Yesuus sa'aatii xumuraa keessatti yeroo itti furmaata itti kennuutu argina jechaadha. Mee obboleessa koo dabalaa egaa asumaan carraansii kennaanii kanarratti yaada dabalataa obboloota dhaamsa kadhannaa nuuf erganiif yaada jajjabina dabalataa nuuf kenniti itti fufnaan. Baay'ee gaariidha galatoomi siin jechuun jaalladha obboleessa koo Warquu. Hunda dura isa waaqayyoo carraa kana nuu kenne baay'ee guddaa waaqayyootiin galateeffannaa. Itti aansuudhaan Phaawulos yeroo iddoo garaagaraa deemee wangeela lallabaa ture. Waa'ee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos nama hundumaa mandara hundumaatti yeroo dubbataa ture akkas jechuudhaan jalqaba ture. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1:3 kaasnee yommuu laallu nuti jedha waan arginee fi waan dhageenye wanta namooti kun nuuf kadhadhaa jedhaniif osoo hin taane waan isaan dhaamsa kana nu biraan gaaniif osoo hin taane iddoo kanatti sagantaa kana irratti hirmaannee kan jirru ani akka ofii kootiitti waa'ee isaanii osoo hin taane waa'ee sanas keessaa dhageessuun waan naaf ta'e humna waaqayyoon isaaniif dhugaa baachaa. Humni waaqayyoo kun immoo sanyiidhaan qomoodhaan amantiidhaan nama tokkollee addaan hin qoodu. Kanaaf humna waaqayyo sanuuf ta'e isa agarreef isa dhageenye qabatamaatti itti himna. Humni waaqayyo kun immoo eenyullee daangeessuu hin danda'u, tulluun hin daangeessu, dachaan gadi bu'ee isa hin daangeessu, galaanni isa hin daangeessu wanta ta'eef addumaan immoo akkasuma atimtiyyuu amma kaasuudhaaf yaalte Xiimotewos keessatti yommuu dubbisnu tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 4:10 keessatti waaqayyo fayyisaa nama hundumaati jedha. Waaqayyo fayyisaa nama hundumaati addumaan jedha. Fayyisaa amantootaati. Jechi iddoo kanatti addumaan jettu amanuun baay'ee barbaachisaadha. Obboloonni keenya rakkoo guddaa keessa jirra jedhani qormaata gurguddaa keessa jirra jedhani tarii haala keessa jiran keessatti haalli isaanii guddaa ta'e itti mul'achuu danda'a. Ulfaataa ta'e itti mul'achuu danda'a. Hundumaarra guddaan garuu gooftaadha. Hundumaarra guddaan fayyisaa keenyadha. Isa kanatti immoo amanuun nurra akka jiraatu. Isa kanatti immoo of gannee dhiisuun nurra akka jiraatu. Akkuma barreeffamee jiru yaaddoo keessan hundumaa gooftaatti gataa isaa kan jedhu tokkoffaa Phexros boqonnaa 5 keessatti barreeffameera. Fakkeenyaaf namni yeroo mana isaa keessaa wantoota hin barbaachifne baasee dhaqee gara bakkeetti gatu deebii dhaqee waan gate sana fidee gara manaatti hin deebisu. Waan gate sanas hin yaadatu deebi'ee hin gate bakka hin gate. Kanaaf obboloonni rakkoo kee jirtan kun rakkoo dhukkubaa ta'u rakkoo kan biraa ta'u fuula gooftaa duratti ganne akkuma wanta hin barbaachifne sana mana keessaa ganne deebinee yaadanne waa'ee rakkoo keenyaa sana erga gooftaatti ganne deebinee itti dhiphachuu hin qabu. Al tokko ba'aa keenya gara gooftaatti geessinee deebineetu gargaarree baachuu barbaanna. Ergaa gannee booda itti dhiphachuun nurraan jiraatu jechuu barbaadeen waa'ee isaatii fi maal ta'a dhuguma akkas ta'a kan jedhu shakkii biraa keessa galuu hin qabnu amannee yoo dafee nuuf ta'es yoo dafee ta'uu baates obsaan immoo eeguun barbaachisaadha kan jedhu yaada kennuu barbaada. Galatoom. Ameen. Waaqayyo isa eebbisu. Egaa yeroo gujii turre tokko na yaadadha si waliin tajaajilaaf gara sana dhanne
faarfannaadhaan harka caalaa kan nu tajaajilaa turte konfiraansii achirra ture sana obsanii waaqayyoon eeggachuun gaariidha kan jedhu faarfannaan tokko jira. Innaa isatu keessa koo dhufe amma yeroo ati dubbattu kana akkamitti jalqaba ture mee faarfannicha mee inni nu ta'e mee faarfannaa sana obsanii waaqayyoon eeggachuun gaariidha gulunfaa barootaa furgaasaa jiraachuudhaan warra abdii kutatanii kaasee tarree namaa teessisaa sagaleen waaqayyoo humna guddaa qabaa alaasaari waamee waachisee jedheetti fufa. Baay'ee namatti tola dhugaa. Innaa mee kanatti aansinee egaa maqaa daawwattoota warra ergaa nu erganii dubbisneetu kanatti faarfannaa kee kanatti itti deebiname. Egaa daawwattoota dhaamsa kadhannaa nuuf ergan keessaa obboleessa tokko jira. Obboleessa Sooloo Uummataa jedhamu godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii ganda duwwaa tokko keessa. Obboleessi kun barataa kutaa 11ffaatti. Innaa dhukkuba kaansarii dhiigaatiin yeroo baay'eetiif rakkachaa ture. Mana yaalaa baay'ee irratti immoo yaalii fayyaadhaaf doktoroonni yeroo baay'eetiin irra deddeebi'uudhaan yaalii baay'ee godhanii turanii garuu furmaata dhabee as gara hospitaala Xuqur Ambassaa magaalaa Finfinnee jiru keessatti yaalamaa jira. Innaa baay'ee nama ulfaata akkaataa inni keessa jiru sababiin isaa qaamni isaa guutummaatti baay'ee bu'eera. Haalli inni keessa jiru dhiphina guddaa keessa jiranna. Namoonni baay'ee immoo karaa kutaa Wallagga Lixaa gara Gimbii kana keessa maallaqa walitti qabaafii jiru jechaadhaan obboleessa kana gara biyya alaa deemee akka inni yaalamuuf gara biyya alaatti barreessaniiru jechaadhaan. Innaa kaansariin dhiigaa kun iddoo adda addaatti baay'ee hamaadha. Obboleessi kun isaan kan inni dhiphataa jiru. Haa ta'u malee obboleessa kana deeggarsa maallaqaanis namoonni akka gargaaraniif irra deddeebiidhaan dhaamsa nuuf ergametu jira jechaadhaan. Obboleessi kun gara biyya alaa dhaqee hamma miliyoona 5tti kan inni gaafatame jechaadhaan. Gara biyya alaa dhaqee akka inni yaalii fayyaa kana taasisuuf jechaadha. Nummoo amantiidhaan gara Waaqayyootti dhiyeessan obboleessa kana. Kan keessa koo baay'ee na dhukkubse maa'inni obboleessa kanaaf bor maaltu beekaa fayyee doktara ta'uu danda'a, injiinara ta'uu danda'a, kan biyya bushu ta'uu danda'a, barataa kutaa 11ti. Ani kaayyoo baay'een qabadhee waan baay'ee yeroo dubbatu nama dhukkuba waan xiqqoo keessa kun dhukkubsedha waanta obboleessa kanaa qabannee gara Waaqayyootti dhiyeessina waa'ee obboleessa kanaatiif hundumti keessan mana jirtanitti waldoonni keenya hundinuu waa'ee obboleessa kana akka kadhattan isiniin jenna jechaadhaani. Maqaansaa Sooloo Uummataa jedhama. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbiirraa ganda duwwaa tokko keessatti bakki dhaloota isaati. Ammayyuu yaalii fayyaa keessa jira, hospitaala jira jechaadhaani. Adaraa obboleessa kanaa kadhannaa keessaniin mana jirtanitti iddoo jirtanitti waldaa keessa jirtanitti isiniif akka kadhattaniif isiniin jenna jechaadha. Waa'ee obboleessa kanaaf Gooftaa Yesuus fuulduratti dhiyeessinaaniif obboleessi koo dabalaanii yeroo kadhannaatti jechaadha. Itti aansinee immoo ani maqaan koo Duulaa Mulaatuun jedhamadha. Ba'aa ulfaataa kan natti ta'e kan na dhiphisuutu jira. Inni immoo dhimma guyyaa sanbataa ilaalchisee dhiphina keessan jiraatinaaf kadhadhaa furmaata akkan argadhuu fi kan jedhu magaalaa Shaggar irraa kutaa magaalaa Shaggar keessaa kan inni nuuf erge obboleessi kun jechaadha. Itti aansuun immoo Gaaddisee Gannatii jedhamti jechaadha. Godina Gujii Lixaa irraayyuu Waaqayyo sinaa eebbisu jecha wanti ba'aa natti ta'e waan na rakkisaa jiru waan jiruufi adaraa Waaqayyotti na dhiyeessaa jettee nuuf ergeeteetti obboleettiin keenya Gaaddiseen jechaadhaani. Itti aansinee Yoonaas Dagafaa kan jedhamu godina Wallaggaa Aanaan Noollee waldaa Adventistii Lalisee Kobbee irraayyuu kan isheen nuuf ergite. Waa'ee jireenya kootiif yaaddoo baay'een qaba. Akkasuma amantii kootti baay'ee laafeen jira. Kanaaf Waaqayyoon ayyaana isaa akka naaf baay'isuuf Waaqayyotti na dhiyeessaa kan jedhu dhaamsa kadhannaa nuuf ergeera jechaadha. Yeroo inni garbiraa dhaamsi nuuf ergameeru yeroon isinitti yarata yookaan xiqqaata adaraa
itti nuuf dabalaa yeroo kutaa afaan Oromoo kan jedhu dhaamsa nuuf geera. Faantaa Taayyeen jedhama Finfinnee irraan isiniif barreessanuun jedheera daawwataan keenya kun baay'ee galatoomi. Egaa Waaqayyo nu gargaaree gara fuulduraatti yeroo bal'aa afaan Oromoon akka qabaatuuf abdii guddaa qabna. Garbiraa akkam jirtu ani baay'een isin ilaala. Sagantaan keessan namatti tola jabaadha. Akka isin kadhattaniin barbaade ani barataa kutaa 10ti. Akkam barumsa kootti cimee tokkoffaa akkam bu'uuf naa kadhadha. Ani barumsatti baay'ee cimtuun ture. Amma garuu barumsi naa galaa hin jiru kan jedhu dhaamsa barataati kun immoo jechaadhaani. Obboloota barattoota barnoota irra jiran nuuf erganiiru obboleettii yookaan obboleessa kanaaf Waaqayyoon kadhanna jechaadha. Duraan dursee nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha ani maqaan koo Simmanyi Girmaa'een jedhama. Haala baay'ee rakkisaa keessa waan jiruuf Waaqayyoon akka naaf kadhattan isiniin jedha. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu kan jedhu dhaamsa nuuf erganiiru jechaadhaani. Karaa biraatiin aanaa Horroo Guduruu magaalaa Daaduu kan jedhamu jira? Daduu. Okay. Mata duree Abaaboo Guduruu. Mata dureen kadhannaa koo waan hojjedhetti akka milkaa'uuf, mana dhuunfaa koo akka Waaqayyo naaf kennuuf, wanta na aarsu irraa Waaqayyo akka inni na deebisuuf, Waaqayyo abbaa koof obboleessa koo akka walitti akka naaf araarsuu fi Waaqayyoon naaf kadhadhaa kan jedhudha. Dhaamsa kadhannaa nuuf ergeera. Obboleessi keenya kun jechaadha obboleettii ta'uu dandeesse jechaadhaani. Kanaaf Waaqayyoon waa'ee kanaatiifis illee kadhannaa egaa namoota baay'eetu gara gajjallaatti dhaamsa kadhannaaf ergaa nuuf ergan jiru. Waa'ee obboloota kanaatiif Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Meegaa jalqabarraa faarfannaa kee kaasnee turre dursanii maal ture obsanii Waaqayyoon eeggachuun obsanii Waaqayyoon eeggachuun gaariidha kan jedhu kana mee irra deebiinu jedhame faarfannicha affeerraan faarfannaa sana mee lakkoofsa lammaffaa sarara kan jiru faarfadhaa fi tole abjuun namaa harkatti dhugooma kan seenaa Yoosef wajjin kan wal qabatu abjuun namaa harkatti dhugooma dheerina yeroo naman dhiisu Yoosefiin iyyuu jireenyaaf eenyutu yaade haadhoon isaa iyyuu boolla sabuusu jedha faaruun kuni raajennuufi abjuun namaa isaa harkatti dhugooma dheerina yeroo naman dhiisu Yoosefiin jireenyaaf eenyutu yaade haadhoon isaa iyyuu boolla isa buusu yoo gurgurames badee nafuu namni isaa mallattoo itti godhee gadhiisaa isuma obboloonni isaa du'aaf yaadanii eebba biyyaa godhee mul'isaa. Ameen. Obsanii Waaqayyoon eeggachuun gaariidha. Guduunfaa barootaa burgaasaa jiraachuudhaan warra abdii kutatanii kaasee tarree namaa teessisaa. Sagaleen Waaqayyoo humna guddaa qabaa. Alaazaari waame waachisee isa jaamummaan baroota lakkoofsisee Barxiimi'oosiinis fayyisee. Ameen. Ameen. Waaqayyo isa eebbisu. Mee faarfannaa kana egaa daawwattoota keenya faarfataa obboleessa keenya dabalaa. Egaa faarfannaan ergaa jajjabina baay'ee kan inni nuuf fidee dhufe. Mee dhaamsa daawwattoota keenyaa kanaa wajjin wal qabsiisne ergaa faarfannaa kana sirriitti dhaggeeffannee buufata isaa wajjiniin dhaggeeffannee walitti deebina. Isinillee nu waliin turaa isiniin jenna. Gooftaan isin haa eebbisu. Guduunfaa barootaa burgaasaa jiraachuudhaan warra abdii kutatanii kaasee tarree namaa teessisaa. Sagaleen Waaqayyoo humna guddaa qaba. Alaazaari waame waachisee isa jaamummaan baroota lakkoofsisee Barxiimi'oosiinis fayyisee.
turee dhufuun gooftaa ulfinaa yeroo namni jireenyaaf abdii isaa kutuu boqonnaa haaraa jalqabsiisa bitaa mirgaan jireenyi yommuu addaa'u michuun nama dhiisee adeema boo'ichaa dadhabootaa kan dhaggeeffatu isaan malee eessatti argama. Obsanii Waaqayyoon eeggachuun gaariidha gudunfaa baroota burgaasaa jiraachuudhaan warra abdii guuttatanii kaasee tarree namaa teessisa. Sagaleen Waaqayyoo humna guddaa qaba Alaazaari waami waachisee isa jaamummaan baroota lakkoofsisee Bartiimi'oosiinis fayyisee. Namaa isaa harkatti dhugooma dheerinaa yeroo namannisu Yoseefiinuu jireenyaaf eenyutu yaade adoonsaayyuu boollaa isa buusu yoo gurgurames badee nafu namni isaa mallattoo itti godhee gadhiisa isuuma obboloonni isaa du'aaf yaadanii eebba biyyaa godhee mul'isa. Gaaf tokko Waaqayyo biraati dubbii keessummaa dhaggeeffate sagaleen kee gaafa lafoonaa misoomsu kakuu baroota isaaf raawwate al daddabaa baroota keessatti humnisaa dukkanaa dhala namaa ibsa deemuudhaaf yommuu haalli namatti ulfaatu galaana kaasee dhaabbachiisa. Obsanii Waaqayyoon eeggachuun gaariidha gudunfaa baroota burgaasaa jiraachuudhaan warra abdii guuttatanii kaasee tarree namaa teessisa. Sagaleen Waaqayyoo humna guddaa qaba Alaazaari waami waachisee isa jaamummaan baroota lakkoofsisee Bartiimi'oosiinis fayyisee. Obsanii isa eeguun gaariidhuma noo deebii qaba nama hundumaa. Obsanii isa eeguun gaariidhuma jaallatama godha saajibbamaa. Obsanii isa eeguun gaariidhuma kabajama godha tuffatama. Obsanii isa eeguun gaariidhuma obsanii isa eeguun gaariidhuma obsanii isa eeguun gaariidhuma. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa egaa faarfannaa amma dhaggeeffachaa turtanitti guddaa akka itti eebbifamtan abdii guddaa qabna. Egaa daawwattoota keenya obsanii dhugaatti Waaqayyoon eeggachuun gaariidhaan inni gudunfaa waa hundumaa hiikan kan isaa ol ta'e rakkinni tokko illee hin jiru biyya lafaa kana keessa. Waaqayyo waa hundumaa irratti mo'aadha. Hundumaa irratti inni yeroo hundumaa deebii waa hundumaatti kennu Waaqa danda'udha jechuudha Waaqni keenya. Kanaaf abdiidhaan Waaqayyotti dhiyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Meegaa
gara obboleessa keenya dabalaatti toon deebi'in dura dhaamsa daawwattoota keenyaa dubbisnee gara yaada keetti deebina dabala. Akkas jedhaan ani maqaan koo Qabbannee Kumarraan jedhama. Godina Wallagga Lixaa aanaa Saayyoo Noollee ganda Bantii Saamaroo. Waaqayyoon naa kadhadhaa jireenya kootti barumsa kootti akkan milkaa'uuf kan jedhu dhaamsa nuuf ergiteetti obboleettiin keenya Qabbanneeni. Ittaan sun Hope Channel Itoophiyaa TV ilaalaan jira. Jabaadhaa dhugaan sagalee Waaqaa akka namatti himu yeroo hamaa kana keessa dhibeera. Waa'ee bara dhumaa sirriitti nu barsiisa. Ani garuu waldaa Masarata Kiristoos Gimbii maqaan koo Isaayyaas Caaliin jedhama jedhee nuuf ergeera. Bara kana keessa yerootti dhugaa namatti himuun rakkisaa ta'e kana keessa dhugaa lallabaa jirtu jabaadhaa nuuf jedheera. Ergaa baay'ee galatoomee ergaa jajjabinaati. Ittaansuudhaani Yesuus danda'aadha. Daa'ima koo irribaa irraa wareertii kadhannaa naaf godha. Akkasumas daa'ima lammaffaa godhachuufan hawwii qaba kan jettu obboleettiin keenya tokko nuuf ergiteetti. Maqaa isheen ibsine egaa Waaqayyo fi beeka iddoo isheen jirtutti yaada isheen nuuf ergiteef Gooftaan si'a eebbisu guddaa galatoomii nullee sii kadhannaa jenna. Dursa nagaan isin gaafadhaa. Dursa Waaqayyo maqaa koo waan beekuu fi rakkoo walxaxaa fi sodaachisaa keessa waan hin jiruuf Waaqayyoon na beekaa waan ta'eef isinis Waaqayyoon naaf kadhadhaa jedheen kabajaan isin gaafadha nagaa wajjin jedheen nuuf ergi daawwataan keenya. Dhugaadha Waaqayyo maqaa kee qofa miti eenyummaa keellee beeka. Rifeensa mataa keetiillee lakkaa'ee beeka obboleessi Waaqayyo maqaa koo beekatte kuni. Kanaaf Waaqayyo immoo dhaamsa kadhannaa kee kana nagaa nullee amantiidhaan atillee amantiidhaan fuula Waaqayyootti dhiyeeffadhu siin jenna. Ittaansine nagaan Waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyoo maqaan koo Waaqayyo beekaa jira. Kunis immoo kan nuuf erge yookaan obboleettii keenya ta'uu dandeessi. Kadhannaan barbaada balballi eebbaa akkanaaf banamuuf maatii koof nagaan akka ta'uuf hafuurri koo dadhabeera. Akka humna argadhuuf Waaqayyoon naaf kadhadhaa jira. Kun waan addaati dhugaa dubbachuuf. Sababiin isaa obboleessa yookaan obboleettiin keenya kun Gobbuu Sayyoo irraa nuuf erganii waan eebban barbaada. Hafuura kootti illee dadhabeera Waaqayyootti na dhiyeessaa kan jedhuun dhaamsa nuuf erganiiru jechaadha. Waaqayyo dhugaatti maqaa kee beeka. Kanaaf nullee kadhannaadhaan fuula keetti dhiyeessina. Mee daawwattoota keenya obboleessi keenya dabalaan gaa karaa addaatiin har'a nu tajaajiluuf nu gidduutti argameera. Gara isaattan sin deebisaa mee obboloota keenya kanaaf immoo dhaamsa ati qabdu yoo jiraate dabalataan carraansii kennaan. Galatoomii siin jechuun jaaladha reebuudhaan obboleessa koo Warquu. Egaa akkuma amma faaruu ammaarraa dhaggeeffannee deebinee namoonni baay'een faaruu kun ergaa dhaggeeffatanii koomentii sinaa godhuu bilbila sinaa bilbiluu maaliif akkana jettee faarfachuu dandeesse walaloo kan akkasitti maaliif baasuu dandeesse jedhaniitu na gaggaafatu turanii. Jalqaba irratti akkuma sii kaasuuf yaale waa'ee waaqa kanaa waa'ee uumaa kanaa isa ofirratti agarre gochaasa. Inni nuuf ta'e kun immoo nama hundumaaf ta'uu kan danda'udha. Gaan faaruun kun gajallaansa kan jedhu jiraate obsanii isa eeguun gaariidhuma. Innoo deebii qaba nama hundumaa jedha akkuma amma dhaggeeffannee deebine jechaadha. Ammallee gara yaada kootti hin darbiniin fuuldura obboloonni koo rakkoo dhukkubaatiif, rakkoo qormaata maatiitiif, rakkoo abbaa manaatiif, rakkoo haadha manaatiif, rakkoo daa'immaniitiif beekumsa argachuudhaaf gara keenyatti nuuf barreessan kuni isa jalqabaa ani dhaamuuf barbaadu ammallee abdii kutannaa keessaa ba'udha. Seenaa tokkotu jira. Biyya tokko keessatti namoota dhibee sammuu qabantu baay'inaan jiru turanii jedhama. Mootummaan biyya sana geggeessu namoota kanaaf wallaansa gochuu barbaadeetu bakka tokkotti walitti qabe. Bakka tokkotti ergaa walitti qabee yaalii gochuuf eegale booda namoonni lama ariitiimaan fayyan. Ariitiimaan fayyanii egaa namni fayyaa fi namoonni fayyaa dhibee kana qabanii aaktii sana agarsiisan garaagara miti ture. Kanneen lamaan suni walitti dhufan. Walitti dhufanii maree wayii mari'atu. Nuti maaliif iddoo kana dhufne? Namoota kana keessa maaliif jiraanna nuti? Warri fayyan kun kottu maal goona iddoo kana keessa gara biraatti deemuu qabna jedhanii waliin mari'atanii murteessanii mootummaan sun immoo maal godhe kellaa sagal ijaare namoonni kun harkaa baduu danda'u waan ta'eef yoo badan immoo maatiin namoota kanaa waan gaafatuuf
kellaa 9 duraa duubaatiin ijaare. Kana booda namoonni kun kellaa kana utaaluu jalqaban. Isaan tokkuma seenii utaaluu jalqaban. Yommuu utaaluu jalqaban kellaan sun tokko utaalanii, 2 utaalanii, 3 utaalanii akkaataa kanaan otoo utaalaniitu sadarkaa 8ffaarra ga'an. 8ffaarra ergaa ga'anii deebi'an. Qaqqabani. Amma fuuldura isaanii tokkotu jira. Ergaa 8ffaarra ga'aniiti inni tokko maal jedhaa yaa obboleessa ko ani dallaa rakkoo qabu kana amma kana utaaleera. Kana booddee garuu utaaluu hin danda'u. Bakkuma jibbee keessaa beesan achumatti deebi'etanii achi keen boru utaalcha koo itti fufaa. Malee kana booda an abdiidhaan kana ammaaf hin beeku waan ta'eef hin utaalu jedheen. 8 utaaleera dallaa tokkittiitu isa fuuldura jira ture. Akka tokkittiin isa dura jiru garuu nagaa beeku. Akkuma sakaleessaa dheeraa ture itti fakkaate yeroo inni utaalchisaa sun. Inni tokko maal jedha ati egaa deebi'itii boritti fufi. Ani immoo bakkuma jirurraa kaaseen itti fufee utaaleetanii lafa na bulchee bula malee duuba koon deebi'u jedhe. Kana booda inni tokko suni gara duubaatti deebi'ee 8 utaalee iddoo rakkoo sanatti deebi'e. Inni tokko immoo tokkitti utaaleetu dirree bal'aatiif namoota nagaa ta'anitti ba'ee jiraachuu jalqabee jedhama. Abdii otoo hin kutatiin. Obboloota xalayyaa kana nu barreessaniif dhaamsan dhaamu jalqabarratti seenaa kanarraa wanti baratan abdii kutannaa keessaa akka ba'an. Yommuu abdii kutannu bakka rakkina keenyatti jalqabnetti deebina. Abdiidhaan gara fuulduraatti immoo deemnu garuu rakkina keenya teellaatti dhiibneetu irraa fagaacha adeemna jechaadha. Inni akka rakkoonsaa akkuma kaleessa dheengadaa turutti fakkaate. Obboloota kootiif dhaamsan dhaamu warra dhukkubsataa jiraniif, warra qormaata keessa jiraniif, warra rakkoo garaagaraa keessa jiraniif Yesuus waa'ee isaaniitiif akka kaleessaan turu. Yesuus waa'ee isaaniitiif akka torban darbee hin turu. Waa'ee isaaniitiif akka ji'a darbee hin turu. Akka waggaa darbee hin turu. Saa'itii kanallee foddaa televezyiiniitiif miidiyaa hawaasaa keenyaan kan nu daawwachaa jiranii fi Waaqayyo yeroo kanarraa kaasee ariifate kan waa godhu. Akka isaan abdii horatan lapheen isaanii akka abdiin guutamu. Sammuun isaanii waan akka abdiin guutamu. Akkuma beekamu warqu Waaqayyo yeroo anaaf siin gargaaruuf jedhu waan nu qabnu laalee nu gargaaramti. Mana namaa gaafatti deemtu namni of fuuldura si kaa'etu akkamatti na fuuldura teessee na dhaggeeffatu na faanaa dubbattu kana si faana haasaatu gara mana kee dhaqa yaadaan. Warquudha amma yoo waan kana godhe maal qaba inni? Maal san qabachuu danda'a bor? Akkamittanii wanta hin kenneef kana fudhachuu danda'a kan jedhu yaada namni. Kan Waaqayyo garuu akkas miti. Namni nama beellameetu manaa deemee nama eega. Mana Yesuusin naqanii mana uumaa keenya naqanii manaan isan dhaban. Mana namaa dhaqanii yoo utuma namni mana jiru hin jiru jedhu. Kun waan anas ta'e sinis mudatudha. Hunduma keenya waan mudatudha. Uumaan keenya manaa deemee nama hin eegu. Gara koo kottaan hin jedheera waan ta'eef. Jalqaba akkuma dubbachuuf yaalte Maatewos boqonnaa 11:22 irratti. Kanaaf waa'ee obboleessa koo Sool kan dubbiste baay'ee anaanillee annatti dhaga'ame atillee miira dhukkubbiin dubbataa kan turte hordoftoonni keenya nu daawwachaa kan jiran hojii ergamootaa boqonnaa 3 caqasuufii barbaada. Seenaa namichaa dhalootaan maal ta'e dhalate naaf ta'e dhalate sana balbala kellaa mana qulqullummaa taa'ee kan qarshii kadhatu. Tariitii namni dhukkubsatu dhukkuba sanatti yoo abdii kutate malee qarshii kadhachuutti hin deebi'u. Wanti inni jalqaba irratti barbaadu amma obboloonni dhukkubsataa jirtanii jalqaba irratti amma wanti barbaaddanii warqiif meetiin utuu isin bira guute jiraate fedhii keessan akka hin taane nan beeka. Wanni isin barbaaddanii fayyaadha. Namtichi balbala mana qulqullummaa taa'ee qarshii kadhatu kun tarii fayyuudhaaf waa yaallee laata. Inni beekama namni dhukkubsatu jalqaba irratti buddeen miti kan inni barbaadu. Uffannaa miti. Mana miti. Konkolaataa miti. Wanti inni barbaadu fayyaa. Inuma barbaada namtichi kunis garuu waan abdii itti kuteef natti fakkaachuu akka natti fakkaate akka yaada kootti meetii kadhata ture inni malee fayyina miti. Warqii kadhata. Ergi dhalate naafummaa man dhalate kana kadhata ture. Guyyaa baay'ee kadhateera ta'uu danda'a. Yeroo hundumaa sin kadhata waan ta'eef tariitii hanga kuntaalaatti hanga meeqaatti guutuu fi danda'a. Maallaqni inni namoota irraa argate sun. Garuu fayyina hin arganne. Yeroo xumuraatiif garuu Waaqayyo gaaf tokko guyyaa addaa tokko isaaf qopheesse. Aduu addaa tokko isaaf baase. Phexrosiif Yohaannis yeroo isaan gara mana qulqullummaatti ol deebi'uudhaaf isaan arge waan amaleeffate silaa waa'ee fayina isaatiif abdii kuteera inni.
waanuma qarshii qofaadha wanti inni kadhatu. Garuu wanta inni yaadnetu isaaf ta'e, wanta inni eegnetu isaaf ta'e. Obboloota koo xalayyaa kana nuuf barreessitan maqaan keessan amma waamame foddaa televizyiinii keenyaan nu daawwachaa kan jirtan Waaqayyo waan addaa tokko waan isin hin eenne waan isinitti abdii kutattan akka isiniif godhu ammallee akka amantan lapheen keessan amantiidhaan akka guutamu abdiidhaan akka guutamtan dhaamsa kooti. Phexros akkanatti hin jedhe nuti warqeef meetii hin qabnu waan siif laannu isa qabnu garuu siif laanna maqaa Kiristoos nama Naazreetiin kayya deeme yommuu inni jedhee waan haaratu ta'e biiftuu haaraa ba'e. Seenaa jireenya sana namicha sana jijjiirame. Waan hin yaadamne namoonni mana qulqullummaa keessa dhintee kuni gosa balbala mana qulqullummaa taa'ee qarshii kadhatu miti jedhan in dinqifatan. Waaqayyo yommuu yeroon isaa ga'u akka firoonni keenya akka waldaan keenya akka biyyi keenya waan waa'ee keenyaaf dinqifatan hojii addaa hojjeta. Maqaan Yesuus waan meetiin namarraa hin kaasin namarraa kaasa. Maqaan Yesuus waan firri namaaf hin goone namaaf godha. Maqaan Yesuus waan abbaan haati namarraa hin kaasin namarraa kaasa. Namtichi sun bara baay'eedhaaf meetiif warqee guuraa ture namootarraa. Garuu naafummaan isaa irraa hin kaane. Guyyaan Waaqayyoo gaafa ga'u garuu maqaa Yesuusin naafummaa isaatti hiikame. Maqaa Yesuusin isa achi taa'ee warra adeeman warra mana qulqullummaa dhaqan awwu isaaf ta'e. Kanaaf qormaata garaa keessa kan jiraniif dhaamsan amma obboloota kootiif obsanii Waaqayyoon eeguu keessanii iddoo baay'eetti Waaqayyoon argeera. Iddoo barnoota kootti jalqaba akkuma siif kaasuuf yaale kutaa 8ffaa yeroon baradhuani nama dhukkuba sammuutiin qabamee waa'ee kootiif abbaa fi koo abdii dhaban fayyummaa kootiif yeroo itti firoonni koo abdii kutan keessan turan. Kanaafidha faaruu sana faarfachuudhaaf kan natti toleef walaloon sunis kan naaf dhufe obsanii Waaqayyoon eeggachuun gaariidha kanan jedheef jecha. Mana qorichaa iddoo hundumaa hospitaala Adventistii Gimbii iddoo garaa garaatti na geessanii qorichi naa barreeffame qorichi sanaan furmaatan dhabe garuu humna kadhataan akkam fayye kanaan dura sagantaa jiruuf jireenyaa chaanaalii irratti naaf ta'een dubbadheetiin ture. Gara Naqamtee fayyina barbaachaaf deemee achii fala dhabeetani yeroo itti karaa waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa bakki jaamaa kadhataa harmootii waldaa sanaatiin kadhannaan naa ta'e hanga har'aatti waa'ee dhukkuba sanaatiif guyyaa tokko dhukkubbiin itti dhagahame akka hin beekne humni Waaqayyo kana fayyise. Kanan dhaamuufii barbaada. Kanaaf dubartittii waggaa 12 eegni ishee dhangaleellee yoo fudhattee ilaalteetti bakka hundumaa dhaqxee jedha. Bakka hundumaa dhaqxee kana booddee eessan naqa yommuu isheen jette. Yommuu isheen waa'ee kootiif baqqaa xumurameera qabeenya koos fixeera bakka hundumaas deemeera fala kam naaf kennan jettee yommuu isheen tuqaa xumuraa keesse yommuu isheen waa'ee kootiif dhumeera abdiin jette Yesuus immoo dhufee ani immoo waa'ee kee jalqabeeratti. Hisqeel boqonnaa 37 yommuu dubbistu dachaa lafee gogaa. Obboleessa koo sooliin kanan jedhu jiraate inni amma dhibeen kun keessa jiraate illee foonni irra jira yaaduu danda'a nyaachuu danda'a utuma dhukkubsatu iyyuu. Yesuus Waaqayyo abbaan Hisqeeliitiin lafee gogaa kanatti maal godhe sagalee itti dubbadhu maal ta'a hin jiraata ribuus hin godhata ittiin jedhe. Yommuu sagaleen Waaqayyoo dubbatu wanta hin jirre jiraata. Sagaleen Waaqayyoo dubbannaan leenci olaa ta'eera. Sagaleen Waaqayyoo dubbannaan bishaan daadhii ta'eera. Sagaleen Waaqayyoo dubbannaan maaraa mi'aa ta'eera. Sagaleen Waaqayyoo dubbannaan galaanni keenyan ta'eera. Sagaleen Waaqayyoo dubbannaan gadameessi gogaa mucaa baateera. Ammas michoota koo kaabaaf kibbaaf baalxara teessanii karaa foddaa televizyiiniidhaan nu daawwachaa kan jirtan sagaleen Waaqayyoo inni amma dhagaa jirtan kun waan haaraa jireenya keessaniif godha. Waan haaraa mana keessaniif godha. Jireenya keessan irratti waan haaraa godha. Garuu isin bakkuma teessanii ammallee abdiidhaan akka guutamtan lapheen keessan hafuurri keessan sammuun keessan waan abdiitti kutan hundumaatti abdii akka horattan kan jedhu dhaamsa dhaamuun barbaada. Haalli jireenya natti himera kan jettu obboleettiin tokko kun amma maqaan siqatamee ture. Seenaa jireenyaa keessatti nama jireenya ishee abdii namaan laanne tokko argina. Ruut boqonnaa tokko gaafa dubbistu. Ruuti rakkinni ishee rakkina abdii qabumteedha. Wanti caafame gaafa dubbistu jechaadha. Seenaa Macaafa Qulqulluus gaafa dubbistu. Naa'om maatiin ishee maalitti hin jette? Ati isin kana booddeettu Ruutii forbaadhaan na dhugaan deebina
na biraa deebi'aa. Kana booddeen ilmaan danda'ee abbaa manaa isiniif ta'u hin argattani. Abbaa manaa hin argattanii ittiin jette. Ittuma himame. Maasii irra qotannee nyaannu immoo hin qabnu waan ta'eef deebi'aa na biraatti hin jette. Waa'ee Ruutiin dubbachuu barbaada. Ruut maalitti hin jette? Du'a lubbuu kootii yoo ta'e illee ani si biraa hin hafu ittiin jette. Ishii duukaa deemte jechaadha. Dhaqxee maal gochuudhaan jireenyatti fufte? Seenaa gaddisiisaa qarmii funaanuudhaan. Egaa qarmii maasii hundaa keessaan argatan. Gaafii hin argatu gaafii dhabuun jira. Maasiimti qarmii hin qabne iyyuu immoo jira. Yoo fudhatte ilaalte iyyuu immoo namni hundumtu iyyuu qarmii maasiisaa akka naannatuuf immoo ayyamamaan ta'u. Abbaa garaa sii laafe malee jechaadha. Maal gooti turteedha Ruuti? Qarmii kana funaanuudhaaf akka haadha maasiitti obboroodhaan kaatiyedha. Qarmii funaanuudhaaf. Qarmii funaanti garuu obboroodhaan kaatiyedha. Ruuti maasii hin argattu kan ittiin jedhamte yeroo xumuraatiif haadha maasii taate. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Ruutiin abbaa manaa argattu waan ta'eef na biraa deebii kan isheen ittiin jette Ruut yeroo xumuraatiif haadha manaa mootii taate. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Gara fuulduraatti adeemu akka isaan qabanii amantoonni keenya obboloonni koo dhiirotaaf durbootaa dhaamsa kana nutti dhaammatan gara fuulduraatti akka adeeman gaaficha maal jedhee Waaqayyo Museedhaan yommuu isaan galaana diimaa bukkee ga'anii gunguman dhaabatanii ittiin gunguminaati maal godhaa fuulduratti adeemaa kan nama ajaa'ibu jiraate wantichi mul'ata wayii miti abjuus miti isuma qabatamaa akka ati na argaa jirtu akka mansi argaa jiru galaana fuuldura jira sabni immoo as jiru gidduu kana jiru dudduuba immoo loltoota Fariyoon warra saba kana ciruuf deemantu jiru. Waaqayyo tokko tokko warquu akka jaarsa bulee waggaa 150 dubbata. Akka nama bishaa ta'u itti jechaadha. Al tokko tokko immoo akka daa'ima reefuu ishee irraa afaan baraatutti dubbata. Meetti itti yaadi. As galaana nama nyaatu galaana guddaa jira. Inni immoo itti deemisiin jedha. Wantichi waan amantiiti. Waa'in Waaqayyo kun waan gadi fagoodha. Sabni yeroo sanatti wanti san argaa turani galaana nama nyaatu. Galaana humna guddaadhaan nama hundumaa xaragee fuudhee deemu qofaa argaa jiru. Waaqayyoo karaan cufaas banaadha. Waaqayyoo bakka hin jirre keessaas jireenya sii baasuu danda'a. Wantoota baay'ee agarreerra ofii keenya irratti. Wantoota baay'ee dhamdhamnee ilaalleerra dinqii humna Waaqayyoo, fayyisuu Waaqayyoo, gargaarsa Waaqayyoo. Yoo fudhattee ilaalte Eliyaasiin yommuu waggaa 3 walakkaadhaaf bokkaan caame sana gara ilaa namni wa'ii sooressi tokko jira iddoo akkasii dhaqii waan waggaa 3 walakkaa ga'u qaba waan ta'eef isa bira teessee nyaattaatti hin jenne yoo itti yaadde. Mandaraa dubartiin saraabitaa hiyyeettiin sun jirtu sana keessa tarii sooressi waan waggaa 1 isa ga'u waggaa 2 isa ga'u qabu hin jiru laata. Isayyuu dubartii waan nyaattee bultu hin qabnetti namatti erga Waaqayyo immoo. Mee akkamii yeroo yaadnu misti. Haadhuma nyaattee nyaannee maal eegganna jette? Du'a qofa eeggannaa. Haadha waan nyaattu malee hin qabdu ishumatti immoo nama isaa erga Waaqayyo. Waan ajaa'ibaati. Kana booddeetti ergame bishaan kadhate gaafa isheen bishaan fiduu fidhattu yommuu bishaan fiduu dhuftu immoo bixxillee jedhu kottennaanii ani wanta narra nyaadhee bulu malee hin qabu. Har'a kana nyaannaan immoo maaltu na eeggata? Abdiin hin jiru. Michoota koo Waaqayyoo tarii waan isin itti abdii kuttanitti har'a kanaan oolee torban kana kanaan darbee ji'a kana kanaan darbee kana booddee du'a qofaatu na eeggata kan jedhaa jirtan yoo jiraattan Waaqayyoo hunduma keenyaaf isin hunduma keessaniif hawwiin ni qabu karoorri ni qabu karoora jiraachuuti malee karoora du'aa miti. Waanuma isin kana malee hin qabu kana nyaadhee fidhaan nan du'a jettaniinitu bara keessan dheeressa. Haala jireenya keessan isiniif mijeessa. Qabxiin iyyoo isin qabachuu qabdan jiraate ammallee haala keessa jirtan keessatti abdiidhaan guutamaa. Lapheen keessan hafuurri keessan isa foonittis isa hafuuraattis abdiin akka guutamu kan jedhu walitti qabaatti dhaamsa koo isaaniif dhaamuun barbaada. Galatoomii bara. Ameen. Obboleessa keenya obbo Dabalaa Waaqayyo guddaa isa eebbisu. Kuni ergaa jajjabinaa baay'ee gaariidha. Waaqayyo guddaa isa eebbisu jechuun jaalladha. Egaa daawwattoonni keenyas egaa ergaa amma dhageenye kanaan
akkatti eebbifamne akkatti jajjabaannus immoo Waaqayyo abdii keenya godhannee gara fuulduraatti akka deemnuuf Waaqayyo nu gargaaru. Mee gara kadhannaatti toon seeniin dura nama lama ergaa kadhannaa qabaniin nama lama qofa dubbiseen gara kadhannaatti deebinaani warra ergaa kadhannaa gara biraa hafan torban itti deebina jechaadha. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Maqaan koo Tamasgeen Tasgaaraa aanaa Iluu Galaanirraan isiniif barreessa. Waan isinirratti naaf kadhattan kanneen akkan jabaadhee wangeela lallabuuf raajee akkanaan milkaa'uuf Waaqayyoon naaf kadhadhaa jedheera. Durbee lalisee jabaadhu kadhannaan kee baay'ee na eebbiseera, hafuura kootti na jajjabeesseera. Obboleettii keenya lalisee sirratti kanaan dura shiidhaan illee dhaamsa ergaa jajjabaadhu jedhaniin erganii firu Waaqayyoon warra nuuf erganii Waaqayyo sana eebbisu. Ani jiraataa magaalaa Buraayyuuti. Kadhannaa akkanaaf gootaniin barbaada jedhe obboleessi keenya yookaan obboleettiin keenya tokko. Kanaaf waa'ee obboleettii keenya kanaaf Waaqayyoon guddisneetu galateeffannaa obboleettii keenya immoo qabannee fuula Waaqayyootti dhiyaanna. Egaa daawwattoota keenya waan bal'aadha kan amma ilaalle jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi Waaqayyo jireenya keenya keessatti karoora gaarii kan inni nuuf qabu, yaada gaarii kan inni nuuf qabu, yaada jiraachuuti kan inni nuuf qabu, yaada gara fuulduraatti ijoollee isaa taanee bara baraan akka jiraannuti yaadni inni nuuf qabu. Kanaaf yaadni Waaqayyo ijoollee isaatiif qabu yaada gaariidha obboloota koo. Kanaaf jabaannee isa abdii keenya amanannaa keenya ta'e Kiristoos Yesuusitti ija keenya toon buqqifatiin gara fuulduraatti adeemuu nurra jira jechaadha. Obboleessa keenya dabalaa Waaqayyo isaa eebbisu. Egaa har'aa yeroon keenya nu daangesseera torban. Egaa daawwattoota keenya torban haaluma bifa akkasiitiin obboleessa keenya dabalaa waliin deebinee dhiyaanna jechaadha. Ergaa kadhannaa daawwattoonni keenya nuuf erganiin hin xumurre. Kanaaf walitti deebina jechaadhaani. Amma aniif obboleessi koo dabalaan asii jilbeeffanneetu fuula Waaqayyootti dhaamsa kadhannaa kana hunduma barreeffama asitti dhiyaate kana fuula Waaqayyootti dhiyeessina. Isinis immoo bakka jirtanitti yaadaan nu duukaa bu'aa isiniin jenna. Haga torbaniitti garuu ayyaanni faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura. Mankolo lase rakko konsitani mata aragal fingabu keseko fayina ko fanso dada ofati ko sabam ninjero edi ko mochu indendenne umna gargar sakim barbada Yesus ko ansetan ufkenne. Kadhannaa. Galanni siif haa ta'u abbaa keenya, ulfinni siif haa ta'u, gaarummaa kee, geggeessaa kee, oolmaa kee hundumaaf gooftaa si galateeffannaa. Galanni ulfinni yoo qubaan maqaa keetiif bara baraan haa ta'u. Carraan ulaattee gooftaa iddoo kanatti argamne obboleewwan keenya gooftaa rakkoo garaa garaa qaban. Baa garaa garaa qaban fudhannee siree amantiitiin fuula keetti akka dhiyaannuuf gooftaa iddoo kanatti carraa kana waan nu laatteef ayyaana waan nu baay'isteef addunyaa nagaan bare kana keessatti yaa gooftaa utuu dhukkubni gurguddaan jiru utuu balaa gurguddaan jiru du'a obboloota keenyaaf du'a keenya hundumaaf gooftaa seexanaaf biyyi lafaa utuu karooraaf kiyyoo qopheessanii sana hundumaa bukkeetti tokkichirree waaqummaa kee inni guddaa sun nu wajjiniin ta'uudhaan yeroo kana waan qabaanneef onnee keenya irraa si galateeffanna. Yaa abbaa keenya yeroo kanaaf sa'aatii kana maqaa kee dha'ee obboleessa koo wajjin ulfina waaqummaa keef jilbeenfannee yommuu si galateeffannu. Ani obboleessa koo argee miti, obboleessi koo na argee mini. Hordoftoonni keenya karaa chaanaalitiin hordofaa jiran gooftaa waan nu arganii miti kan si kadhatani. Hundumti keenya dhuunfaa keenyatti mana keenya keessaa, jireenya keenya keessaa, maatii keenya keessaa, gaa'ila keenya irratti, daa'ima keenya irratti yaa gooftaa guddummaa kee, fayyisuu kee, oolchuu kee agarree galata keef walitti qabamne bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Ati guddaadha abbaa keenya, ati oolchaadha abbaa keenya, ati gaachana keenya, ati da'oo keenya, ati masaraa keenya, guyyaa rakkinaatti kattaa nu itti baqannee oolluudha. Abbaa galata siin jenna. Maqaan kee waaqaaf lafarratti kan galateeffame haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kana
ilaa kunoo aniif obboleessi koo ba'aa fi imaanaa saba kee fuunee fuuldura keetti kan dhiyaanne nuti nama akkamii akka ta'an hin beekta cubbamootaaf dadhaboota dagattoota garuu gooftaa waan tokko mannee fuula keetti dhiyaanne waaqni cubbuu namaa dhiisu waaqni araara namaa baay'isu waaqni dhiifama namaaf godhu si qofaa ta'uu beekneetu cubbuu keenya wajjin fuula keetti dhiyaanne yeroo kanaaf saayitii kana cubbuu koos ta'e kan obboleessa koo kanaasaaf dhiistee yaa qulqulluutiif jaallatama abbaa waa'ee saba keetiif fuula keetti kan dhiyaannu kadhannaa keenya nuuf dhageessee abbaa si kadhanna warra galataa nu gochuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u yeroo kanaaf saayitii kana obboloota keenya rakkoo garaa garaatiif fuula keetti akka dhiyeessinuuf nutti dhaammatan ilaa fuula keetti dhiyeessina hunduma isaanii gooftaati maqaa isaanii osoo hin taane rifeensa mataa isaanii lakkooftee beekta waan ta'eef yeroo kanaaf saayitii kana fuula keetti yommuu isaaniin dhiyeessinu qulqulluutiif jaallatama abbaa dhukkubsataa kan jirani iji kee bakka hundumaatti arga harki kee bakka hundumaatti qaqqaba gooftaa Yesuus siin dachaan gadi bu'ee sin daangessu gaarri ol kee sin daangessu galaanni si dura ciisee sin daangessu waan ta'eef kaabaaf kibba ba'aaf lixa kan jirani maqaa kee maqaa du'ee du'aa ka'u gooftaa Yesuusin si kadhanna yeroo kanaaf saayitii kana bakka isaan jiran hundumaatti isa jalqabaa cubbuu isaanii yakkaa isaanii balleessaa isaanii hundumaa isaaniif dhiisuudhaan nagaan isiniif haa ta'u ijoollee koottiin jechuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Gooftaa Yesuus rakkina isaanii irratti maqaa kee waamna dhukkuba isaanii irratti maqaa kee waamna ibboo ijoolleen qaban irratti maqaa kee waamna gaaffii isaanii irratti maqaa kee waamna yeroo kanaaf saayitii kana addumaan mata duree addaa godhee kanan fuula keetti dhiyeessu dhibee gurguddaatiif sasalphaatiin fuula keetti dhiyaatanii kan jiran yeroo kanaaf saayitii kana addumaan kaanseriidhaan kintaarotiidhaan azmiidhaan waraansaan gooftaa kaleedhaan onneedhaan dhiibbaa dhiigaatiin dhibee maqaansaa beekamuuf hin beekaminiin yeroo kana ilaa miidhamaa kan jiran ilaa dhukkubsataa kan jiran gooftaa keenyaa si kadhanna saayitii kana ati iyyaalta osoo hin taane fayyisaa bara baraa waan taateef yeroo kanaaf saayitii kana mana ijoolleen kee keessa jiran keessatti dhukkuba ijoolleen kee ittiin qabamanii jiran hundumaa irratti humni kee mul'achuudhaan fayyisuun kee yeroo kanaaf saayitii kana bakka ijoolleen kee jiran hundumaatti isaan akka qaqqabu fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Abbaa yeroo kana ijoollee kee hundumaa fuula keetti dhiyeessineerra ijoolleen kees bakka jiranii dhukkubsataa kan jiranii ati fayyisaa bara baraa akka taate akka beekan abdii kutannaa keessa kan jiranii ati abdii bara baraa akka taate akka beekan gargaarsa kan dhaban fira kan dhaban haala jireenyaan yaa gooftaa miidhamaa kan jiran gooftaa biyya lafaa irratti rakkoo gurguddaa keessa kan jiran ati bakka abbaa akka namaa buutu bakka haadha akka namaa buutu firarra akka namaaf caaltu aantii hundumaarra akka namaaf caaltu beekanii abdiidhaan akka guutaman maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin yeroo kana iddoo kana waa'ee isaaniif yeroo siin kadhannu waa'ee isaaniif yeroo fuula keetti isaan dhiyeessinu bakka jiranii nagaan isaaniif akka baay'atu araarri isaanii akka baay'atu wanti isaan barbaadan hundumtuu isaaniif ta'e yeroo itti immoo ilaa kadhannaan keessan naaf dhaga'ameera waaqayyo na yaadateera ani fayyeera ani hiikameera jechuudhaan gooftaa ijoolleen kee sagalee galataa akka dhageessisan faaruu galataa akka faarfatan si kadhanna bakka jiranitti yaa waaqayyo yeroo kana hiikamsi addaa nagaan addaa fayyinni addaa ijoollee keetiif akka ta'u fedhaaf jaalala kee haa ta'u gooftaa keenyaa si ergina. Ati bakka hundumaa dhaquudhaaf homtuu sin daangessu waan ta'eef yeroo kanaaf saayitii kana mana yaalaa keessa kan jiran mana isaanii kan jiran waa'ee jireenya isaaniif abdii kutannaa keessa kan jiran waa'ee fayyaa isaaniif abdii kutannaa keessa kan jiran addumaan si kadhanna kan biyyi lafaa dadhabee gooftaa gara keetti fiduudhaan falli argamaa tureera waan ta'eef yeroo kanaaf saayitii kana si kadhanna xinnaa guddaa beekaaf wallaalaa sanyii afaan qomoo amantii addan baasnu saba kee hundumaa qormaata keessa jiran saba kee hundumaa rakkina keessa jiran maraaf yaa waaqayyo fayyina addaati kennuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Warra hubannaa barbaadaniif ati hubannaa isaanii ta'i. Warra ogummaa barbaadaniif ati ogummaa isaanii ta'i. Warra beekumsa barbaadaniif ati beekumsa isaanii ta'i. Warra jireenya mo'achuu barbaadaniif jireenyi ni jalqabaa sidha. Yeroo kana abbaa koo dhaxxee mana isaanii keessatti kiisii isaanii keessatti saanduqa isaanii keessatti qoda bukoo isaanii keessatti barnoota isaanii keessatti waajjira isaanii hundumaa keessatti ofii keetii ati mul'achuun jaalala kee haa ta'u. Isa jalqabaa qarshii yuuroo doolaara osoo hin taane ijoolleen kee bakka jiranii siin qabaachuu akka beekani ati kan isaanii akka taate akka beekani siin kadhadha jireenyi ni caalu jireenyi bara baraa nagaan bara baraa boqonnaan bara baraa siin akkati akka beekani isa jalqabaa si qabaachuu akka mirkaneeffatan
gooftaa ijoollee keetiif hubannaaf ogummaati kennuun jaalala kee haa ta'u. Biyya keenyaaf illee si kadhanna. Gooftaa waan nyaannu nu laatteetta. Waan uffannu nu laatteetta. Mana keessa gallu nu laatteetta. Jireenyaaf wanti ati nuuf laatte nu ga'a. Garuu biyya keenya keessaa nagaatu dhibe. Dhangala'u dhiigaa baay'ate. Nafsii badutu baay'ate. Gooftaa obboleessatu dabarsee obboleessa kennaa jira. Abbaaf ilma haadhaaf intalatu wal dhabaa jira. Maaloo abbaa nagaa si kadhanna biyya keenyaaf. Nagaa si kadhanna saba keenyaaf. Dhugumatti yaa gooftaa keenya yeroo kana nagaa barbaanneerra. Nagaa hawwineerra. Mandara nagaa dhabeef. Mana nagaa dhabeef. Biyya nagaa dhabeef. Gooftaa nagaa si kadhanna. Yeroo kanaaf saayitii kana gooftaa ko ilaa gooftaa saba keenya hundumaaf nagaa fayyaati kennuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Mootummoota keenyaaf nagaan haa ta'u. Xinnaaf guddaa beekaaf wallaalaa keenyaaf nagaan haa ta'u. Addumaan qilleensa faalameeti nuuf qulqulleessi. Bishaanii midhaan faalameeti nuuf qulqulleessi. Dhukkuba daa'imman irratti, abbootii irratti, harmootii irratti, dargaggoota irratti roobee jiru. Saayitii kanaaf yeroo kana maqaa gooftaa Yesuusiin inni maaraa mi'eessutti beekamtu yeroo kana qilleensa ijoolleen kee keessa jiraatan hundumaatti qulqulleessuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Gooftaa saba keenyaaf hundumaaf nagaa yeroo si kadhannu yeroo xumuraa kanatti gooftaa ko seexanni gaa'ela ijoollee kee keessa galuudhaan nagaa isaan dhoowwaa jira. Walii baay'ataa jira. Walii galtee badaa jira. Abbaa manaa fi haadha manaa gidduudha. Isaan kaan dhala dhabuudhaan, isaan kaan dhukkuba garaa garaatiin qoramaa jiru. Yaa gooftaa inni gadameessa Aannaa eebbiste. Yeroo kanaaf saayitii kana inni gadameessa Zaaraa eebbiste. Dhattee obboloota keenya rakkoo dhala dhabuutiin illee bu'aa jirani. Gooftaa ilmaan baachisuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Dheebuu ijoollee kee hundumaatiif gooftaa ati dheebuu isaan baasuun jaalala kee haa ta'u. Si kadhanna yeroo kana wanti mana ijoollee kee keessaa gaaffii ta'e mul'ataa jiru yeroo kanaa kaasee maqaa gooftaa Yesuusiin deebii akka argatu jaalala kee haa ta'u. Wanti mana ijoollee kee keessaa ibboo ta'ee jiru yeroo kanaa kaasee yaa gooftaa furmaata akka argatu fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Wanti ijoollee keetti yaaddoo ta'ee jiru yeroo kanaa kaasee boqonnaan haaraan, nagaan haaraan, tasgabbiin haaraan mana ijoollee kee keessatti akka mul'atu fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Gaaf tokko bartoonni bubbee isaaniitti galaanni yommuu ka'e hin na'ani yaa gooftaa nuti dhumne nuti nyaatamne jedhani. Ati immoo kaatee bubbee sana gab goote. Sin kadhadha yeroo kanaaf saayitii kana bubbeen jireenya ijoollee keetti bubbisaa jiru. Bubbeen gaa'ela ijoollee keetti bubbisaa jiru. Bubbeen mana ijoollee keetti bubbisaa jiru. Maqaa gooftaa Yesuusiin gab kan jedhe haa ta'u. Phexros yommuu inni yaa gooftaa ani nyaatame galaana kanaan galaanni na nyaate galaanni jedhee yommuu inni si waame ati galaana Phexros na nyaachuuf jedherraa deemaa gara Phexros dhatte. Sin kadhadha yeroo kana waan ijoolleen kee ittiin nyaatamuuf jedhan irra deemaa gara isaanii dhaquun jaalala kee haa ta'u. Isaan irra deemaa gara isaanii ati dhaqi. Gaaffii isaan irra deemaa gara isaanii ati dhaqi. Dhibboo isaan irra deemaati gara isaanii dhaqi. Yaaddoo isaan irra deemaati gara isaanii dhaqi. Waan isaanitti ulfaate irra deemaati gara isaanii dhaqi. Harka isaanii qabate keessaa isaan baasi. Ijoollee kee warra galataa taasisi. Ijoollee kee warra faarfannaa taasisi. Ijoolleen kee amma yeroo kanatti iddoo kanatti yaa gooftaa maqaan isaanii kan waamames ta'e kan hin waamamin yaa gooftaa karaa sagantaa keenyaa kana nu hordofaa kan jiran amma isaaniif kadhannee yeroo itti aanu dhuguma yeroon isaanii yeroo galataa akka ta'u yeroo misiraachoo himan akka isaaniif ta'u yeroo faarfannaa akka isaaniif ta'u saayitii kana mana isaanii keessaa jireenya isaanii keessaa namummaa isaanii irraa barnoota isaanii irraa waajjira hojii isaanii irraa yaa gooftaa wanti qormaata ta'e wanti ba'aa ulfaataatti ta'e maqaa gooftaa Yesuusiin kan buqqa'e akka ta'u jaalala kee haa ta'u. Waan raawwattuuf si haa galatu. Waan hojjettuuf si haa galatu. Yesuus sin kadhadha. Addumaan mata duree dhugaadhumatti iddoo hojiitiin waa'ee guyyaa sanbataatii fi qoramaa kan jiran. Yesuus gaaf tokko dargaggoonni birootaa sadanii yommuu isaanii waaqayyoof malee waaqa tolfamaatiif hin sagannu jedhani. Mootichi immoo ibidda isaanii dachaa torba gubsiisee boolla akka isaan bu'an godhe harkaa miilla isaanii hidhuudhaan ati garuu hidhaa ijoollee kee irraa hiikte malee ijoolleen kee akka gubatan hin goone. Sin kadhadha amma waajjira ijoolleen kee keessatti laa yaa gooftaa waa'ee abboommii keetiif waa'ee sanbataatiif mana barumsaan keessatti laa yaa gooftaa qoramaa jiran argaa jirta. Mootichi hin dinqifate Naabukadnezar gaaficha sadii keessa buusnee afur ta'anii mul'atanii jedhe. Yeroo kana waajjira ijoolleen kee keessatti qoramaa jiran keessatti mana barnootaa ijoolleen kee keessatti qoramaa jiran keessatti ibiroota bukkee dhattee dhaabatte gooftaa koo axxee isaan bira dhaabachuudhaan isaaniif falmuun isaaniif dubbachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Dachaa ibiddaa keessatti ijoollee kee bashannansiisteetta. Qormaata ijoolleen kee jiran keessatti isaan bashannansiisuudhaan keessaa isaan baasuun jaalala kee haa ta'u. Waaqummaa kee ati mul'isi.
humna kee ati mul'isi, gargaarsa kee ati mul'isi, abbaa ta'uu kee ati mul'isi. Waan nu dhageessuuf waan nu raawwattuuf si haa galatu. Hirruu kadhannaa koo hunduma isaatti nuu guuti. Dogongoraan si kadhadhe waaqarraa nuu dhiisi. Sanuuf dhaga'amu qabu guutir rabaasii nuuf dhagayi. Yeroo dhiyootti mul'atta rakkoo lafaatti daangaan ta'e mootummaa samaayii jireenya bara baraatti immoo nu yaadadhu. Jaalala keenya si kadhanne jaalalli kee raawwatu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin abbaa. Amiin. Amiin.